Maqaan kiyyaa Bilaal Shaamil jedhama. Bakka ani jiraadhu magaalaa Adaamaa. Maqaan kiyyaa Qulqulluu Shaamil jedhama. Jiraataa magaalaa Adaamaatti aanaa Caffee. Hayyee mee akkuma aadaa Oromoo sagantaa koo eebbaan jalqabaa noof oolchaa kan nagaan oolche nagaan na oolchu barii nagaa Caffee nama gaytu loon keenya amma hoatu dubartiin uffaa nagaan na hiikamtu kan dhalate haa guddatu sabni haa gatamtu. Duraan dursee kabajamtoota ministeerota ambaasaaddaroota fi jiraattonni magaalaa Adaamaa guyyaa har'aa bitoota 34 bara 2005 bara 2018 isin gahee. Bitoota 34 bara 2005 dura seenaa hin dagatamne jira sammuutii yateessaa isin yaadachiisa. Yaadanna naqashaa ittaasuyaanis abbaatiin gadaa fi haadha siinqee akkasumas qeerroof qarreen keenya jirtuu bakka jiraattan ammas naa jiraadhaa goommiitiyya esen tole taasise abbaa biyyaa barrisin goota rasaasa uleen godhatu dhiira warra taankii hundoo dhaabbatu dhiiga keessan kalee jiqatu haala kinoo magaalaa Adaamaa magaalaa Bishooftuu magaalaa biyya teenyaa hundumaayyuu misoomsee magariisa uffisee mul'isee. Dhugaa jette beekaa beekishuu koo obboleessa koo bu'aan qeerroo hin dhumu himameetu haa dubbattu magaalaan Bishooftuu malkaan oksadee gabrummaa baadhachuu diddaaf qeerroof qarreen keenya hallayyaatti hin dhumne barattoota hedduu gola keessaa dhabnee barumsaaf yaate haa ta'u garuu akka dhiitan hin hafne bariite waanjoon gabrummaa nurraa lafa buute osoo akka diinatiin silaa dhumne allaattiin nu nyaatte hin beeytu sabni Oromoo akka galaanaa yaa'ee addaan hin cinne eesaalfatte warri nu tuffatte Oromoon bulchuu hin danda'u jettee warri dubbatte bara Oromoon bulchuu eegale dachee nuu magariisa uffattee misoomtee gufuun kaarraa buqqaatee dukkanti baddee halkanii fi guyyaa wal fakkaattee yeroo gabaabaa keessatti magaalaan biyya keenya maraayyuu magaalaa Dubaa hin fakkaatte bakka gammadne hawwii wareegamtoota mul'achuun eegalte bakka gammadne hawwii wareegamtoota mul'achuun eegalte warri misooma kana irratti hirmaattan hojjettoota humnarraa kaasee agamaan disiitti mootummaas ta'e abbootiin qabeenyaa fayyaa akka tokki keessan dhaloota dhabu bu'aan keessan dadhabbii keessa rabbiin isin haa kafalu beenyaa ammas kana deemuudhaan bakka gammadne hawaasni keenya misoomni nageenya waqtuu utubaa jireenya irratti hirmaannu hundi keenya nageenyi yoon jiraatin ni diigamti biyyi teenya uummanni Sooriyaa nuuf haa ta'u fakkeenya ilaaf ilaamee maqachuu qabna malee maal miidiyaa qabaanii wal arrabsuun maqaa wal xureessuun maqaa wal xiqqeessuun safuudha aadaa Oromoo balleessuun akka kanaan wal kabajuun hafee wal xiqqeessuun yoo itti fufe kamtu wayyuudha kamtu wallaalan addaan baasuun na libeena dhukkubee natti ta'e dhulla eeggasin hin jiraanne nutis maalitti goonaa dhaalla dachee qullaa eeggasin hin jiraanne nutis maalitti goonaa dhaalla dachee qullaa. Obboleessa kootu naagin obsaan naannaan goomsaa nuti du'aanuu jabbiin nagee waliin malte dhuufuu baattee galti salataadha malee sabni koo nama jaallata nama hammataa ofii lafa rafee keessummaa isaa kan si'eera raffisatu Oromoo waa'ee gaarummaa kee himatu hin fitu bishaan yoo gaafatan kan namaa buusitittu bishaan yoo gaafatan kan namaa buusitittu kanaafuu uummanni Oromoo utubaa Itoophiyaati fuula saba hundaati ijaa fi gurri fuula irratti argama maqaan kiyyaa Beekaa Shaamil jedhama waan nu dhageeffattaniif guddaa galatoomaa. Kiyyas maqaan Qulqulluu Shaamil jedhama silaa isinitti baay'ifne dhiifama waan nu dhageeffattaniif guddaa galatoomaa.